السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كوجم تودا في جالتم توني هردفتوني برسيس أورما الحمد لله ينجا كوت نجاني كي خنجر الله كوجادا بكجرتم مرت نجاو. إجادا وتوتن كيا فيديو الرقم كيستي وني نزمبر تيسو بيكسا غرغرادا كم بلبلا كيسن رت رفع يرو هند سنجيكو حالة تفرّا دابو دندة سنيوكين حالة تفرّا شوفو دندة سنين نزمبر تيس بيكسا كان يرو واتساب فايدة متنكس مان osoo waan tokko faayidamtanii isinitti dhufu jechuudha yookiin yeroo feesbuuka faayidamtan osuma isin waan tokko faayidamtanii kan isinitti dhufu jechuudha yookiin yeroo iimoo seentaffaa yaani beeksisa gargaraadhaa kan bilbila irratti dhufee yeroo isin waan tokko faayidamtan isinirra dhufee isin jeequsan jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraaybii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyeetti obsaan nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa beeksisa garagaraadhaa kan yeroo hunda jawwaala keessan irratti dhufee isin jeequ haalli itti ofirraa dhaabuu dandeessan salphumatti bilbila keessan matarraan gadanii buttanii achi booda ayikoonii sitiin irratti kilikni gootu achi booda asirra gadanii buutanii asirra gadi buutaniitti googul kajawan irratti kilik gootu achi booda asirratti ADS kajawan irratti kilikni gootu achi booda raayitii tan ni bantu ammallee okkee kilik gootu. Achi booda asirratti reset kajawan kilikni gootu ammallee okkee kilik gootu ammallee kana ni cuftu jechuudha kaslatti banna kana ni cuftu ammallee edit by google kajawan kilikni gootu ammallee haala kanaan intarneetii yookiin kiroomii isin filachiisa is tokko irratti kilikni gootu. Achi booda obsaan eeggatanii achi booda haala kanaan asitti isin fida. Achi booda asirra gadanii buutanii asirratti kunoo ADCtiin kan jettu irratti kilikni gootu. Achi booda haala kanaan asitti isin fida. Yeroo haala kanaan asitti isin fide kiyya kun amma ofirraa cufeetan jira jechuudha. Inni keessan kan isinitti fiduuf jechuudha tuni yeroo oonii taate jechuudha. Haala kanaan oonirra jirti jechuudha keessan. Inni galee haala kanaan teessan oonirra jirti haala kanaan oofii gootanii jechuudha oonirra tarna oof kajoon kilik gootu haala kanaan amma ofirraa cufnee jirra jechuudha. Beeksisni tokko amma dhufee bilbila keessan irratti isin hin jeequ jechuudha. Isin galee yeroo waan mara fayyadamtan jedduudhaan dhufee isin hin jeequ jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeesin abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa birootti naga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een arge kan raafaatimu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha waan hordoftaniif galatoomaa.